hedduu Facebook irratti postanii jira jechuudha. Ijoolleen ajjeesaniitu awwaalu jiranii jechuudha. Maaliif amma yoo nu gaafannu ta'a durallee gaafannee jirra. Ijoollee teennataa qabdan fidaa jennaan gadhiifnee nuun jedhan gini achi buutee dhabne jechuudha. Aragaa qabatamaa wajjin ijoollee baay'ee dhabne. Suuraa dhiifamaa waliin garuu isiniin nama afur bira qabdan namni afur sun ta'an qabdan. Ni ajjeeftamoo ta'an qabdan nama kaan funyaan irraa daakaa turtan jecha. Gocha akkanaa kan nama keenya irratti raawwataa ture isintu wal marraa jammaree. Nuti waanuma isinirraa laalle tokko hojjetaa jirra. Isin galee yoo ijoollee san gadhiiftan ijoollee keessan gadhiisanii dhiyeessuu biyya. Maamee nu kalee peengadda qabne malee hin qabne duraan godhe kalee peengadda qabu jammarre malee nu takka hin qabne aga isin torbee guutuu qabdanii tumtan kana Oromoon guutuun argaa jiran guyyaa takka hin qabne jechuudha. Kalee peengadda bichaa qabnee tumne ijoollee. Ati amma mucaa dheeraa kiyya qabame ati gensa linnaas faraarraa ufeete maafi mushkala mucaa dheeraa kiyya mi abbileessa kiyya yoo qabdee ajjeefte harkatu harka jeebisa maafi mushkala. Maamme ammallee dhaadannoo dhiisaa sirratti dhaadhatinaati. Abbaa furmaata fasteenne barre haasaa fi miti rabbi keessa sodaadha isa yoo naman sodaan. Amma ol dhaadatu mitiin mana beeraa qabne maali qabne isan namni qabame haa gadhiifamu ilma adeeraa kan kee ta'ee ilma garaa haadha keetii ta'ee nuti kajechaa jirru. Lubbuun namaa hin bahiniti namni hin cinqamini lubbuun namaa harka namaatiin hin dararamini makii jirta amee nama tokko buusi ustaas Farhaan nu galchi dhiiroo ulamaan nu keessa jira as keessa beekatti nu hordofaa jiraatti asirratti teenne walitti dhaadatu miti maammee kenna har'a akkam taatan isan dubbii akkamitti oofuu barbaaddan akkamitti namni garaa jabeenna akkamitti obboleessan qabdanii akkamitti akka garaa walitti jabaanne sila arda ambar wanni naagalu dite kana anin dhukkubsadhe wallahi bakka ijoollee sanii ilma wallo haato ilma harsee haato wallahi bakka isaanii na dhukkubse wanni isaan irratti gochi godhamaa jiru. Oromoo mi sabuma fadhee haato wallahi sabuma fadhe namni bakka tana lolaan baate sigalee diinni lolaa walitti dhukaasuu beeku gizee wal boojii akkana wal roorrisuu beeku kan wal ajjeesu walitti beeku namni keenya garuu kaayyoof manaabee hundisaa hojjechuuf manaabee jireenya isaa fooyyeeffachuuf. Malee diinni lolli Tigraay gaafa waraanaa akkasii boojuu bakka gadi isinii isa jedhi jaal Fadiilo ila waan takkaan isinii hima. Guyyaa imrishaa naa softaa qoy. Waan fayyaa takka waan fayyaa takka bannaa. Imrishaa kiyya naa softaa obboleessa kiyya naa softaa qoy. No yaada kennuuf osoo hin ta'in eenyu nammas keessa modereetara qabu ana jalaa bu'aatii ustaas Farhaan naa galchi biiftu modereetara qabdaa. Modereetaran qabu baranillee nin galcha silaa. Naannoo isin jala qabu dhaggeeffadhaa isin jala taa'ee dhaggeeffadhaan waan takkatti bichaa dubbadhaa. Dubbii miti ila waan wayii isin himuufi kaameen irraa fuudhaa isin jala qabbu'a. Waan amma haasoitan kana wayiitu isin himuufi wanni amma haasoitan kana keessa an guyyaa 4 dura laayifii kiyya banee ani mataan kiyya imrishaan laayifii kiyya banee mucaa walloo deemee na bira dhufe ilmaa walloo mana kiyya irratti affeeree osoo duuti lubbuu akkanatti ijoollee teenna ta'anii beekutti taphataa jiran jecha dhagahaa isin himna. Laayifii mana kiyya banee ilma walloo eessaa dhufte jedheeni kagartee ji'a 2 guyyaa takka midhaanii bishaan hin jenne osoo riskii barbaadu gartee saharaa namaa keessan dhufe. Laayifii banee yoo dhugaa taate ziizoon haadha gahuu barbaadeetti waan kana ilmoo safuun guddatte ilmoo aadaaf safuu beeku dhugaa isin himna. Guyyaa 3 dura beeki wallu. Laayifii banee mee lubbuu qabdaa jeesi aboosiitu na jeesisuu barbaaddaa jedhee kadhata mucaa. Maaliif akkana jette osseentee gastii irratti wallaahi billaahi jaran nami laayifii jala turtan kunoo jala kana jirtan nama 200 oltu na jalatu. Nyaachisee bar guyyaa 3 obaasee gaggeesse hattan ijoolleen teenna na komatan akkamitti osoo akka diinaatti isaan nu ajjeesaa jiran mucaa kana gadhiifta jedhan anillee qabsoon kan itti eegale yoomi osoo an kana guutuu godhee halkanii guyyaa itti boohu guyyaa lammaffaa fidanii maal fiddanaan jedhe kinjaama keessan na barreesse santu guyyaa kaleessaa akka gartee mana ramziitti mucaa san finnu nu godhe jara keenna gubanneeti malee ilma Oromoo tokko cabsuu fi ilma Oromoo tokko xiqqeessuuf sagantaa sammuu keenya keessaa hin qabnu nuti ilma Haji Adam Saaddooti nuti nama ilmoo lafaa lafeen gartee Oromummaa tan irratti itti cabde dhugaa yoo feetan tana isin hin jechuudha. Anuma beekuun keessa waan gaarii beekaa mallee akka akkas ta'e beekaa ilmaan wallootis ilmaan warqituuti kana beekaa qaanfadhaa isin gaayyee quuftanii fi walloltanii dhimma mataa keessaniitiif miskiinatti hin taphatinaa akkanatti mi'aa isinii galu rabbii jaa fahama akkanatti maamee. Makiin jirtu mee ustaas Farhaan jandamtu kun wanta irraa kenna nuti akka dhiira ustaas Farhaan hin galchi ustaas Farhaan as jala jira jedhanii ani nagarre ol seensise haasa'e maammee kiyya dhiifama haasaa addaan si kunne haasa'e waan beekan nuun jedhaa turanii faannoo sun nuun jedhanii turanii amaaran nuun jedhaa turanii sun jecha Oromoo rabbiin sila Oromoo waliin falqee Oromoo daabboodhaa minarraan fudhatu siif hin kennu.
waan feetanaan juu dandeessa garuu isaan waan meeqa nuun jedhaa turan jecha laayivii kanarratti bahanii nuti arrabaas isaan arrabsinee hin beeknu qabneetuma agarsiisaa turre. Isaanuma waan kana jammare yeroo duraatiif nuti akka waan akkanaa kana jammarree hin beeknu isaanuma nama keenya qabee itti roorrisaa jira halkanii guyyaa. Waanuma isaan irraa agare tokko nutis gochan ta'an irratti raawwataa jirra malee waan keenya jammarree waan kana isaan bakka maammee kiyya gaaffii takka siyaa gaafadhu maammee kiyya ila tokko nama qabne akkana goone jechuun kuni gootummaallee miti. Dhugaara nama rifachiisa nama qaanfachiisa an qaanfachaa jira ka godhaan dirree jaalfadiloo kiyya ila wallahi kuni gootummaallee miti jagnummaallee miti dhiirummaallee miti dhugaara dhiifama naa godhu maammee obboleessa kiyya tiktaaka kanarratti si beekasee arge laakiin kuni garaa jabeennummaadha. Aramaniyaawi kun hin gocha shuukaneessa maaliif gocha diinni diina irratti hin goone godhaa jirra. Dhugaa walitti himaa deemuu qabna. Dhugaa jirtu walitti himnee bakka lafti dhiite waliin buluu qabna. Yoo imala waliin deemaa jiran sii galee maamme waan akkanaa goone jettee wantaatiin haasoftu dhugaa rabbi an qaanfachaa si dhageeffadha. Garee kaan keessaallee namni qabee an akkana godhe jedhu wallaahi na qaanfachiisa malee dhiiraa akkana goote hin jedhu hin deeggarullee nama akkana maaliif kuni garaa jabeennummaa daangaa dabre wallaalummaadha beekumsallee miti gootummaan kanaa yoo goota taane gallee biyya teenna diinarraa qolannee biyya teenna haa bilisomsannu yoo dhiirummaa saniin nuu kennama saniin dhiirummaan kan kee madaalama malee ardha miskiina akkana qabnee kan akkana godhanii yoo tokko balleesse tokko faana balleessuu hin qabnu nama san dhaabsisuu danda'u qabna. Biyya jira, ardaa jira, gosa jira, community jira, ulamaa jira. Hayyuu qabna. Hayyuu sanitti gadi baasanii himuudha dhimma kana. Malee arda miskiina tokko qabamee miskiinni biraa qabamuu hin qabu. Kuni dogongora sirriidha. Dogongora guddaadha. Fudhadhu maammee kenna. Kana waan ta'eef yoo ammallee gaafii takka sii qabu gaafii isii dhumaa haasaa sittiin dheeressu nama harkaa qabda maammee kenna nutti himu. Dhaggeeffattoonni namas wantaan harkaa qabu jecha ani akkuma nama tokkodha ajandaa kana keessa harkaan qabuun ture. Wallaahi hanga tokko gasti ijoollee asirra galee jecha kinoo suuraan kun na beeka wanta akkanaa kanarraa dubbadheet hin beeku hanga tokko dhiisa wanti kun bareedaami jedhaan hin ture jecha mucaa dheeraa kiyyaa tokko qabanii maammee waamaa jeniiti akkasitti aboo mucaa keessan si ajjeefna maali naan jedhan hayyee ajjeesa rakkoon qabu wani nama keessan qabe ajjeesuun danda'a jedhee gosuma laayibirra fidee kanas gadhiise. Amma ijoollee walloo kan ijoollee arsii harkaa qabu takkittiin hin jirtu jecha wallaahi billaahi edallee gasti sanirra waliinan ture obbaa ijoollee san qaban oggasuma gadhiisan tumanii halkanuma san gadhiisan kinoo amma mee namni ijoollee arsii harkaa qabna jen gasti kanarraa haa galu isaanis gad hin dhiibne jecha mucaan adeera kiyyaa irraan guyyaa na firmoo kan isaanuma harka jira. Harka eenyu jira maammee kenna harka eenyu jira nama nutti sooraa kanatu beekaa ijoollee riyaasa kamsi. Ijoollee sooraa bira jira. Ayyee sooraa kenna okay sooraa miyuutii kaas. Yeah. Sooraa kenna salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessa kiyya namni tokko ijoolleen takkallee namni tokko si bira jira obboleessi kee qabame. Ani na bira hin jiranii nu bira jiran dhageeffadha. Ela nuyi wanni nu beeku qabdan. Ijoolleen deemteedhaan kun tokkoon isaa deemee hin jiru guutuu isaa hawaalaa gaafataa jirtu ijoolleen walloo gara nama 20 walumaa galatti. Mucaan kun harkuma maammeen keessumaayyuu jiru. Akkanumaan haasaa malee quban qabu deeman jedhee quba qabu wan. Gara ijoollee 20 hawaalaa gaatan obboleessu sa'a 24 nu arrabsaa Arusi harree saltu jedhi yaaniin afaan keessa dhaanii agarte artii akkana taatu jedhi yaaniin afaan keessa dhaanii funyaan dhiiga afaan irraanii mucaan amma dhufee akkana haasa'u kun walloon Oromoo miti nuun jedhan jedhu kan waan isaan hin jechisiin hin jiru kophee arraabsisan biyyee nyaachisan maammee sanyii kiyya sooraa kiyya waan naa gootu ati amma harka kan kee ka ati beeku ka harka kan kee jiru amma namni tokkollee jira. Nuyi bara ijoollee teena diidamma yoo fidan gadhiif na barnu asamnee qabna barna geeffatu. Ziizoo gara keenya rakkoon hin qabu bar sooraan cinqin ziizoo. Wannummaa cinkoo son ta'in imrisha. Hin dinnuu jennee bar ziizoon. Nunu imrisha oy waan an deemuu fi imrisha koo jarraa kee muratini. Ibrisha qoy wannan deemu jiruuf ila dubbiin isanii agaltu wannan deemu jiruuf namni bira jiru amma nuuf dagasti kanarratti namni nama harkaa qabu ila nu harkaa qabnaa osoo hin taane namni bira jaalfadiiroo nama harkaa qabu yoo jedhe nama san nu hafiduuti amma gasti gubbatti sooraa fi ibrisha kenna ayye ila nuyi fiduu rakkoon qabu asitti finnee gadhiisuu dandeenya walaakin immoo akka ittiin finnee jira maali yoo jettan ijoollee teenna yoo doonuu amma finnee san
dhiifne hin agarre nuun jedhan nu ijoollee teenya diidammas agartanii maa biraa deemanii maa mushawarra kaayanii gadi dhiifne ijaan arguu feena ijaan akkatti nu isin hin agarsiifne ijaan arguu feena namni lola kana kaasillee jara namni bulii kudhan dura nu qabu jammarellee jaraami nu ijoollee keenya hoga isan dhimma hin qabnu ijoollee shaayitirra Soraa kenna nulleen ka jechaa jiru ka barbaadaa jiru wanni arreefu jedhee fi beekaan faan jaalfatiiroo isa maraas kee jirta wanni arreefu jedhee fi wal gadhiisne isanillee gadhiisanullee gadhiifnaan tuni sirnaa miti kaleessa sirna kana keessatti hin turre nuti aadaallee miti yoo nama qabdanii jiraatan fidaati nama sheekaatitti nama koominitiitti nama jaarsaatitti kennaa ka walloo namni arsiillee ila ayyar irratti gadhiifneen hin taatu gadhiifne anillee nama yoo qabe gadhiisoo jedhe bar afaani hin ta'u suni sanii miti ka ta'uu qabu nama gadhiifne hin jiru ajjeesanii gadhiifne jechuun jira wallahi ana modu ajjeesee gadhiise eenyu na beeku rabbii malee yoodiinni oromoo na qabe malee jiraate du'aa isaa fida ka du'e yoo jiraate du'aa isaa fida pikchara isaa nu agarsiisa viidiyoo isaa nu agarsiisaati hin gaafanna akkatti gaafannu jira garuu ka amma qabamee jiru nabseen lubbuun jiru fidaati maanguddoo kennaati ka walloolleen haafituuti ka arsilleen haafituuti dhiiroo miidiyaa kanarra wali hin bulchinuuti azaa wali hin goonuuti gadhiifne afaanii hin barbaannu yoo ana bira jiraatan kunoo maanguddootti ulamaa'itti kennine kunooti kanaati hoodha warri kunillee fide kanaati kana achumatti dubbiin dhumattee ajandaa kana cufne nuti ajandaa hedduu qabnaati dhimma biyyaatti harkaanu qabaati dhimma ummata keenya bal'aa hawaasa bal'aatitti harkaanu qabaati akkas ta'uu qaba malee nama gadhiifne qilleensarraa hin ta'u nama qabdee dhoksitee yoo gadhiise yaan jette akkamitti si amanaaniin an akkamitti si amana kana waan ta'eef nama yoo qabde mee beekaa afaan haasa'ii beekaa haasa'ame dhaggeeffadhu habiibii jecha maal beekaa yaaltu kanaasaa amma jechuudha akka dubbiin qabbanaa'uu fi mucaan sunii dhufuu qaba beekamuu qaba jechuudha. Jiraatee fi du'eensaa adda bahuu qaba. Maaliif saniin booda kan dubbiin taragaaga'u jechuudha. Kan qabamees hin gadhiifama. Garuu immoo inni nama aarsee jiru, nama gubee jiru, namatti ibidda qabsiisee jiru mucaa sana jechuudha. Du'eef dhiifameesaa dubeeksisaa achiin booda immoo hin qabbanaa dubbiin kan qabamees hin gadhiifama. Beettee warra biyyaallee haadhaaf abbaan isaallee dhugumatti yoo du'eete hasabbaranu akka seeraatiinis immoo waan du'aa mucaa jaraa sanallee seeraan agaafatatan seeraan jechuudha. Innaa kanaafuu gabaabinumatti mucaan duuf dhiisuu adda bahuu qaba bakka. Wanni biraa kirkiriin biraa hin jiru mucaa sana immoo nu beeksisaa fidaati ijoollee walloo. Tokko carraa naa kennaati galatooma. Ani la wanni hin jiru barbaadu jecha Aziizoo Habiibi ani ofii kiyya gaafa mucaa walloo awwal marra irratti qabamu iluu fi afarsoo waamne gasti keenya irratti abawwanti kun bareedaami nama keenya nurraa qabani gadi nu dhiisa nurtu lolan barbaadu tole nuun jedhaniiti boruu sanii hanga guyyaan sadii eegganne jecha namni waa'ee sanii diidoon fan beetu waa'ee kana keessa nu beekama waa hin taane laa aboo suuraa dhaggeeffadhu kaleessa fideen gadda waan wannitti makamtee na dhaggeeffadhu takka takkanan siin jecha yaa waa hin taane laaqin obboleessu ati waan wala taree jedhe laaqin Carraan furootaa suuraa carrafadha. Deemaa meetti fufi. Suuraa carraa. Amma suuraan kuni arsii harree saltuun jedhaa jiran jaa. Namni akka keenya arrabaan arrabamee jiru arrabni Oromummaa sirraan dittuu arrabni faannoo siin gootu jecha. Rabbitu sila Oromoo godhe nu qalqee sun arrabni namni yeroo wal lolu namni kamuu wal ishaadu jecha badi makan keessi hima malee. Kanaafuu waan arrabaan nurra dhiisa. Maammee kenna ila ka harreelleen godhe Oromummaallee namni namaa kenne namni namarraa fuudhu hin jiru takka jedha ka harreellee akkana godhe maali jedhan san dhiirattuu godhaati nuti nuni ilaallatu sii gadhee nuti nuni ilaallatu ummata bakka hin bu'u waan akkasii duriyyee ka bahee ka waan akkanaa haasa'u ka namni waa'ee zambii namaa qara'ee waan namni godhu namarraa qara'u innu duriyyeedha kaashlabbeedha sii galee adda rabbii miidiyaa kana fidee salphina kenna hundaa diida irratti baase namni silaa wal sattaruu qaba afaaninillee taate hojiidhaanillee namni silaa wal sattaruu qaba kuni beekumsaa miti beekumtillee argatuufi miti kuni salphina guddaadha namni arrabaa wal arrabse si Oromummaa namni sii kennee sirraa fuudhu hin jiru Oromummaa kaleessa rabbittu sii kennu namni sirraa fuudhu hin jiru ati faannoo jedhamte naftanyaa jedhamte wanni sirraa hirdhatu wanni sirraa bu'u tokkollee hin jiru namni namummaa isaatiin kabajamee jiraatuu qaba kana awwalan wanni beekamuu qabu namni ilmi namaa namummaa isaatiin kabajamuu qaba wanni borga nama qabrii keessatti gaafatamtu Oromummaa irraa miti wanni ati gaafatamtu hojii kee irraa hojii keetirraa malee ati Oromoodha ati faannoodha ati akkana ati jinni gala malee miti namni irraa gaafatamu man rabbuka man nabiyyuka man quraanu kanuma gaafatamte qabrii keessatti
gaafii gaafatu tokkoon kennaa gaafii nu eeggatu hin beekne. Kana waan ta'eef nama 2,000 kana gidduu nama beekaa jira, hayyuu gugurdaa jira, wallaalaa jira, doofaa jira, maraattu jira, fayyaalessa jira. Kana waan ta'eef wanni nu jechaa jirru waa'ee arrabaa dhiisaa. Waan nu nama waliin jedhu nuti amma lubbuu bahu jirtuuf lubbuu baate irraa haasa'u jirra. Kana waa'ee kanarraa haasa'u jirra malee waa'ee biraarraa miti. Mucaan yoo jiraate fida. Yoo hin jiraanne taate nu beeksisa. Nuti ammallee an akka ziizoo akka mataa qoy maammee kiyya maammee fitadhe qoy an akka ziizoo mataa kiyyaatitti dhalata arsiillee ta'u ilma arsiillee ta'u arsii loogaa hin jiru gara bahaa hin jiru. Ilmaan arsee walloo ilmaan walloo qabdanii isan bira jiru yoo jiraate fidaa gadi dhiisa. Kadu illee yoo jiraate beeksisa. Wanni an jechuu barbaadu kan ijoolleen walloolleen fidaa nama du'e yoo jiraate du'e illee nu beeksisa. Kanaan alatti wanni kutaan loogii yoo qabne cinatti kan wallo ofirraa dhiibne cinatti arsiif dhiibne arsii taane yookaan wallo taane gareetti qabannee miti. Wanni ani imrishaa fi soora jaalalaa ani kophaatti cinquuf illee hin jirtu. Wanni ani cinqeef illee hin jirtu. Gaafii akkuma maammee gaafadhu gaafadha. Akkuma sooraa gaafadhu maammee illee gaafadha. Akkuma maammee gaafadhe sooraa illee gaafachaa jira. Kanaaf gocha bineensummaan kun haa dhaabbatu. Garaa jabummaa malee takkittiin keessan dhageettanii sooraalleen ta'e imrishaalleen ta'e anilleen ta'e an arsii bakka hin bu'u. Bakka hin bu'u. Dhukkubbiin ilmaan Oromoo kamuu dhukkubbii kiyya. Rakkoon ilmaan Oromoo kamuu rakkoodha. Anaaf kanuma wannan jechuu barbaadu. Kana waan ta'eef dhugaa jirtu walitti maayikiin cufatii waasin jedha ilmaan Oromoo hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ziizoo kiyya dhiifama afaan si bu'uuf haasawa gaarii haasaa jirta beektaa. Wanni ani takkatti na jalatti illee teessisuun adooge maayini namni lola labseetiniin akka ijoolleen teenne ijoolleen arseesit koomandoo lubbuun irraa cittu godhaa jedheetiniin keessa taa'u. Mucaa kanaa miti abdii bilisummaa sanii fi Kingi Ahmad Fidaa kun homaa keessan jiru bar. Barsiisoo kiyya akkanaan bilisummaas wanni jettanii jirtan jecha afar geeffatan afuufiin maammee jira namni ijoolleen teenya kan dhaggeeffadha. Afar soofii dhufan jecha maammee carraa keetiin dubbadhu brother carraan furoottaatis okay. Yaa ashi dhiifa galatooma. Mucaan kun homa takka iyyuu hin beeku. Namni lola labseetiniin ijoollee keessa dhaabatee dhagaa afaanitti guuraa irraan bishaan obaasaa jedhe. Namni illee hin arga rabbiin tokkochi illee arga nama guutuutu argaa jira jechuudha waan asirratti deemamaa jiru nama kana godhaa jirullee jechuudha. Abdii bilisummaa sanii fi Kingi caccabsaa moo maaliyyoo wahiiti ijoolleen kana godhaa jirtu. Gurbaa kana dhiistanii jara san fiddanii jara sanuu asirratti fiddanii jaarsummaan jedhinaani akkuma jalqaba itti jalqabame. Dhaqaniitiin mootummatti kennanii jara san dabarsuudha takka. Lammata ammallee gaafa mucaa ijoollee walloo qabdee riyaala 30 buusisiifte san waan mucaan sun jedhe afaan ofiitiin dhageettan viidiyoo illee argitanii ijoollee walloodhaa jette fuutee seensistee yoo inni birrii buusuu dide achi qarqararra fidanii lubbuu irraa darbanii dabarsanii gadi dhiisan jedhallaa. Ani takkaa jireenya kiyyarratti illee diinummaa hagana gahilleen argine waan gurratti illee gurra namaallee sakajjatu jechuudha. Ijoollee walloodhaa nu gadi dhiifne isaan illee asii gadi haa dhiisaniin wanti akkasii hin dalagu. Ijoollee qaban takka warra qaban asirra guutuun keessanii iskiriishaat godhataa jirtan. Ijoollee viidiyoon as baastee ijoollee baaleetii fi arsiilee argisiisaa jirtu. Takkaan ijoollee qaban san fidanii asirratti mul'isaniitiin gadi dhiisan malee nullee gadi dhiifne gadi dhiisaan hin taatu. Ijoollee morma irraa darbanii wanni irraa gadi dhiisaa jiran qilee irraa gadi dhiisaa jirti jedhan ijoollee walloo akka jirtuun tamallaqa buusteef tamallaqa hin buusiniifoo morma irraa darbitee gataa jirti jedhan waan kana ta'eef nullee gadi dhiisne ijoollee keessan gadi dhiisaa kuni tapha argitanii kuni taphoota booda malee ijoollee gadi dhiisne miti takka kanaaf jedhani mucaa kaleessa ashawaa afaanitti taqqaxaqaniitiin irraan bishaan obaasan sun amma mucaan sun hin duune gadi dhiisne jedhaa miti ijoolleen tunniin akka jirtuun du'e jedhaa jiran mucaa san haa fidanii amma ijoolleen teennallee hafarsaallee tahii mucaa kanallee tahii ijoolleen gara jabummaa akkanaatuun qabdu ilmi namaallee argaa jira isinillee warri 12 asirra jirtan kun gara jabummaa ijoollee teena ta'arsiitii fi waan ijoollee walloo yeroo ijoollee teena qabde godhaa jirtu argaa jirtan. Namni irraan ashawaa obaasee itti taqqaxaqeetiin ajjeesaa jiru hin jiru. Namni kana guddaallee godhee ijoollee tanallee xiiqii keessa galchaa jiru maammeen kun homaan beeku isa kana gadi buusaati. Wanni lolallee labsee ijoolleellee wal fichisiisaa jiru Kingi Ahmadii jedhanii fi abdii bilisummaa san jalqabumayyuu hin turtan Kingi Ahmadii fi abdii bilisummaa jedhan san qabdanii osoo seeratti dhiheessanii tuunii waxaxeen gaara keessa jirtu sodaatteetiin hafti. Kanaaf kana gadi buusa
Kingi Ahmadii fi eenyu jettan fida ijoollee bira jirtullee gadi dhiifnee fi gadi isinii dhiifne nu gadi dhiisaan hin taatu. Ijaan akkatti feestuu feesii arganii gadi dhiisuudha malee isinii gadi dhiifneen hin taatu. Ijoollee walloo ammallee wanni dubbii kana dhalaa jiru ijoollee walloo indoom dalagaa dhiiftee riyaala 30 san buusisiifachuuf ijoollee caakkaa keessatti qabdee ittiin taa'aa jirti malee waan biraatii miti dhiifama. Ani yoo miira keessa seenellee waan badduu haasa'e dubbiin xiyyatanuma akkasitti deemaa jiizoo kiyya gadi isinii dhiifne gannuu dhiisaan hin taatu. Haafidan ijoollee ajjeesan ta borma irraa darbanii bormi jira hidhee keessa jiru beeka. Nama du'e qabda nama du'e viidiyoo qabda. Ammas jecha afarsoo fi usmee kana keessa galchu. Mee isa jirti ijoolleen sun akka isa jirti. Ani beeka ijoollee kana maamme miyuuti qabadha. Jaalfatiiloo keenya badhadhu miyuuti jaalfatiil. Ayyee. Waan an jedhu barbaadu. Mee bilisummaa fi hafarsoo san nu hafitanii mee. Ijoolleen walloo san mee isa jirti. Keessaa gabbuuna. Mee tokko badheessaa. Dhageeffatu jaalfatiiloo ana isheetti hima. Ijoolleen afartollee waan kana lola kana keessa hin jiru. Dhaaba baasa afartollee wallahi. Takka afartol lola kana keessa nama tokko qaba ee labseen beeku. Mee namni afartol lola kana qaba ee labsiifidha. Jira afarsoon ingijibii soora. Maamee dhaabaa kanurra bilis. Tokkoffaan uyyuu isaa. Ingijibiin jira afarsoon. Beekaa dhageeffadhu mee beekaa dhageeffadhu. Afarsoo fi usmee san fidaa malee nama tokko Sooraa isaa jiran yookiin laziizoo waan jechuu barbaanne dhiifama nu godhaati. Anaa fi sooraan ilma arsee inni si komandoo keessaa isin geenna. Nama fidaa jettan nu isiniif hin naamee yoo dhugumatti nama taate fidi ati maammeen rakkoon jiru kanaa barjara kenna. Bakka jaraa buunee waan jedhamu. Isin jecha gaafa namni akka dhiiratti sillolee akka dhiiratti isinitti taraaramee nama duuban gara galtanii akka shamaratti nama keenya qabdanii itti roobisa. Maamee abboota raa eeggatu kan bilisummaa. Ambeekatti waa dubbatu. Kabajaa wal kabajaa. Hai maali mana guys maal ta'an? Ahmed Jammeh isa jirti ijoolleen sun amma. Facebook. Era King Ahmed ino Maatii Jamal godhi galchanii bu'aa.